abbaan super badaadha qaanqee maaliif faffacaan itti fakkaatti garaadha yaadaan finfinnee dharraa kan abbaa dhoksu qaanqeedha kan hin godaannes dacheedha chaappeen kumaa finfinnee naa kofaltee fi washeeku boosuu sonnee kiyya saaku kallacha koosi nankaaku. Kenya ramna ana sikesitti wamna ilma pada chapetna serri chamnan ke roamna man say barar joma fo yabar senken akalla chafo man say barar joma fo yabar senken akalla chafo kalla chafo Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Dinqisaa Dabalaa wallee bareedaa fi hedduu kan namatti tolu akkuma as fuulduraa dhageessan sirba bareedaa kan ta'e qabatee isinii dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bagga chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedaa hedduu kan namatti toluu fi kan nama hawwatullee isinii qabannee deebinee jirra jechuudha. Egaa nagaa isin immoo chaanaalii keenya kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun namoota hedduu bukkee kan ga'uu fi akkasumas illee viidiyoon kun nama hedduu akka qaqqabee sirba isaa kana irratti illee viyuu guddoo fi ilaalcha guddaa akka inni argachuu danda'u illee kan isa fayyadudha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee dhufneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun artistii uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa qabudha jechuudha. Artistiin kun egaa yeroo ammaa kana gidduu kana waan ta'aa jiru beektu hundumti keessanii jechuudha. Artistii dhiyeenya kanallee artistii Yoosan Geetahuunii fi artistii Galaanaa Gaaromsaallee sirba bareedaa tokko gadhiisanii turan jechuudha. Isarratti ilaalchisee artistiin keenya kunis artistiin Dinqisaa Dabalaa sirba bareedaa fi hedduu kan namatti tolu magaalaa Finfinnee irratti illee kan hundaa'u eenyu kan Finfinnee kan eenyuti kan jedhu irratti illee bareedaa fi hedduu hojii bareedaa qabatee dhufaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isinillee jaalalaa fi akkasumas illee artistii keenya kana appreciate akka qabdan illee agarsiisaa isiniin jenna. Warroonni artistiin keenya kana jaallattan immoo koomentii jalatti lakkoofsa tokko illee barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa immoo kana ture amma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya YouTube chaanaalii keenya kanaaf immoo haaraa kan taatan immoo akkuma beekamu gaa subscribe fi laayikii gochuun akkasumas illee namoota hedduu bukkee kan ga'uuf illee qodaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya amma viidiyoo kan biraa walitti deemnutti gama kiyyaan nagaatti.